hordoftoota amantii Islaamaa hundaafuu baga Iida Arafaatiin nu gahe. Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo ashama harka fuune. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti Iida Arafaa magaalaa Torontoo laalchise. Abbo Ahmad Sayyoo akka armaan gadii isinii dhiyeessa. Ana Ayaantu Rooraa Sabbaa Goobaa itti dhiyaadha. Galatoomii adda saartu daawwattoota keenya egaa sagantaan teenya ta'e Iida armaan gadii kana fakkaatti. Bal'inaan ta'uu waraabnee hoggaa qindeessinetti yeroo gabaabaa keessatti guutuu isiidhaa gallakkifna amma sagantaa hanga armaan gadii kanatti gaggabaabduu isiidhaa daawwadhaa isiniin jenna. Vale, foto se va a vender con mi aquí. ¿Qué para? Hoggaa kanitan sagalee biyya teessanii toltu kan saba kanarraa hundaanii toltu akkasuma warra ekonomii biyyaa ol kaasu filachuudha qabdan sagalee teessan filaa maqaa kaartoonatti hin darbine maal nu gooteessanii gaafachuu qabdan uummanni islaamaa akkasumas sagalee teessan kaartoonatti kan darbine maal nu gootan maal fuula duraa biyya tanaa taata jettanii gaafachuu qabdan yaamtanii gaafachuu qabdan biyya irraa dhuftanuu maal nu goota jettanii gaafachuu qabdan hanqas takkatti humna qabdan humna teessan sagalee teessan isin nama kanadaati nama kanadaa taanaan uummata mirga qabdan mirga keessan afaan keessan harka ta'ee bilaashitti darbitee akka kaartoonatti darbine booda ishee onnee isin jenna saniifuu federaal elekshin as deema saniifuu akka waan kanatti qoqqootan isin jenna jazaakallaa. Straighten your lines, stand shoulder to shoulder. If you have not given your forms in, you can hold on to them and give it after. Do not leave without giving the form. And please, inshallah, stay for the khutbah and be very quiet to listen for the benefit of the khutbah, inshallah. So, the Eid prayer, it is 2 rak'ahs. The first rak'ah, we will do 7 takbirat. And then we will finish the Quran and go into ruku' and sujood. After we come back from sujood, the second rak'ah, we will begin with 5 takbirat. And then we will continue the prayer, and after the prayer, I will give a very short 5-minute lecture, inshallah, just like the Prophet alayhi salatu wasalam. Istawu, straighten your lines, fill the gaps. Allahu Akbar. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arraguyan arraguya ida arafa guyyaa gaarabbiin arraa guyyaa dhufee namni jiru itti gammadu ka obboleeyyan islaamaa hundi dhufee arraa walii waa'ee godhu ka du'aa fi itti yaadatu rahmata kadhatuufi ka obboleeyyan keenya mallee kan biraa mana hidhaa jiran hiddaa gabrummaatiif har'aan tana mootummaa abbaa irree jalatti cunqurfamaa jiran obboleeyyan keenya sanis guyyaatti yaadanu guyyaa rabbi kadhannuuf akkasuma mallee obboleeyyan keenya haawwan keenya kanneen ilmaan isaanii ciniinfatanii dhalanii laalatanii awwaalaa jiran obboleeyyan akkasiisan hundaahu har'aa kana guyyaatti yaadannee haadha ilmaan dhabdeenis sabrii godhi jabaadhu rabbi si haa jabeessu haafis ilmaan keetii jennuun ka jiruunillee jabaadhaa obboleeyyan keessan isin biraa kutanis isinis akkanumatti gartee wanni diddaa gabrummaatiif mirga keessanii obboleeyyan falmatu taha rabbi qabadhaa akkasuma mallee obboleeyyan keenya koree fala barbaaddu islaamaa tan arraan tana mana hidhaa keessa rakkachaa jiru isaan sanillee rabbi nagaan nu haa baasu jecha warra bahillee baga rabbi isin gammachiise gaa walimaanuu bakka gammanne gaa hafillee ka rabbi haa nu baasu jechaatiin arraan tana iida tana kanaa yaadanna obboleeyyan biraa akkasuma mallee waan rabbi dirqama nurra godhe biyya arraan tana qaluu nurra jiru qallee obboleeyyan keenya kanneen rabbiin gartee diinagdeen kanneen warra miskiinan keenya guyyaatti yaadannu guyyaa waan qabnu obboleeyyan keenya hojii qooddannu jechuudha guyyaan arraan kana akkasuma mallee faamilii teenyallee guyyaatti gammachiifne ilmaanii fi warra keenyallee guyyaa gammachiifnee itti gartee wal faamiliin akka usraan tokko karaa rabbii irratti wal qabatu guyyaatti wal gorsinu san wagaa obboleeyyan islaamaa akkasuma ilmaan oromoo hundinuu haa wal qabannu waliin jabaannu rabbi waliin haa galchu alaa nu haa galchu mala nutti haa godhu mana nutti haa godhu biyya nutti haa godhu nagayaa waliin nu haa deebisu warra baranaa khabara hedduu kullu aam wa antum bikhair nagayaa waliin nu haa deebisu isinin jechaatiin nagaatti isinin jaa obboleessa Faisal Rashiid Haji Abdullaahi